Nagaan araarii jaalalli waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Ayeetu Showuu nagaan waaqayyoo akkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha. Egaa guyyaa har'aa seenaa nama cimaa fi jabaa kan ta'e akkasuma obboleessa keenyaaf faarfata ifaa teessisaa seenaa isaa gabaabumatti wal wajjin ilaalla. Namoota keessumaa waaqayyoon dibee gara biyya lafaa kanaatti nuuf ergan keessaa dhaloota hedduu fakkeenyummaa guddaa barumsa hedduu kan nuti irraa barachaa jirru akkasuma faarfannaa isaatiin namoonni hedduun kan eebbifamaa jiran mee guyyaa har'aa gabaabsinee seenaa isaa wal wajjin ilaalla. Faarfataa ifaa teessisaa jedhama. Faarfataa ifaa teessisaa yeroo jalqabaatiif akkaataa inni itti gara gooftaa fi gaafa dubbatu waan si dhageettiin jira achirraan isiniif qooda. Egaa ani faarfataa ifaa teessisaa jedhama. Akkuma inni dhaladhee guddadheenis akkuma ilma kamiyyuu nama kamiyyuu maatii koo gargaaraa akkasumas barumsa koo barachuun eegale. Barumsa koos barachaa waaqayyoon garuu kan inni tajaajiluutti dhufe mucaadhuma ta'een ijoollummaa kootiin jechuu barbaadeen. Anaan dura osoo hin taane annan dursee obboleessi kan koo inni hangafaa amma gara gooftaa deemee kan jiru waaqayyoon amanatee waan jiruufi isaatu waa'ee kootiif amma yeroon taa'ee yaadu jabeessee akka inni kadhachaa ture nan yaadadha. Guyyaa tokko naannoo keenya ciini waan jiruufi cidha saniif immoo osoo guyyaan cidhichaa hin ga'in sirbanii dhiichisaa qe'ee sirnichaa ho'isu waan ta'eef anis dargaggoota keessaa anis isa tokko ta'ee ijoollummaa yooyaan ta'u malee bakka sanitti ergamee sirbaafin ture. Egaa osoo sirbuu guyyaa tokko sirbicha osoo hin taane waaqayyoon karaa isaatti gaafa na fidachuudhaaf jedhu faarfannaan karaa kootti dhufe. Anis obboleessa koo bira deemeen argadhee jira sirbicha ni har'a mana cidhaatti sirbuun jedheen. Mee sirbichi maal jedhaa jedhee na gaafate. Anis sirbicha gaafan sirbuuf lakkaa inni faarfannaadha sirbichaa miti. Obboleessi koos waaqayyoof galanni haa ta'u jedheetuma cal jedhe. Ani immoo galgalicha iddoo cidhaatti deebi'ee na sirba gaafan jiru sirbichi naaf dhufuu dide. Inni sirbicha waan hin taaneef iddoon inni itti faarfamu achis waan hin turreef faarfannichi sirbichi nani akka faarfannichi akka sirbaatti fudhee dhufe waan na dideef dhiiseen gale. Garuu gareedhaan wal qoqqoodanii waloolesni walitti bu'isni waan tureef achi keessatti namoonni walitti bu'anii waan turaniif ani immoo garee warra mo'atanii keessa waan hin jiruuf warroonni mo'ame immoo achitti na harkanii anaan na tumanii turan. Sababa abbaa keenya baay'ee sodaannuuf anis kufeen bakkeen bule. Badhee gaafan bulu abbichi koos maali sanuu mucaa qutusuus waan hin tureef dhumarra ilma maaliin argadhes naan jedhee baay'ee natti aare. Anis booddee isaarraa ka'ee gara mana waaqayyoo waldaa naannoo keenya jiran naqe. Obboleessi koos hedduu gammade. Anis achiin karaa saniin waaqayyoon wal arganne. Anis ergan mana isaa seenee booddee amantii koottis cimaa barumsa koos barachaa faarfachuu eegale. Egaa jabaachaa akkuma dhufe anis faarfannaas barumsa koos jabaachaa gaafan immoo barumsa koos karaa xumuraarra ga'u mana barumsichaarraa eebbifamnee bahuudhaaf gaafa jennu. Ani hojiin kan koos baay'ee hojii humnaas hojjechaa mana barumsaa san keessatti gatii kaffalee barachuu waan hin dandeenye fi hojii humnaa hojjechaan akka humna koo kaffalee barattoonni koo qarshii gaafa kaffalani ani humna koon hojjedhee kaffalaan barachaa ture. Gaafa barumsicharraa xumuramnee eebbisiifamnee bahuuf jirru obboleessi koo guyyaa eebba koo irratti argamee gammachuu kan koo qooddachuudhaaf gaafa jedhani nutis uffata ittiin eebbifamnu uffachuuf gaafa jirru uffatichi siif hin kennamu naan jedhani. Maaliif jedhee gaafan gaafadhu lakka barattoonni qarshii isaanii kaffalanii yoo baratani uffatichi waa waliin geenye fi siif hin malu siif hin ta'u naan jedhan. Ani immoo qarshii yoo hin kaffalle malee humna kan koo quraan achi keessatti falaxaa kan hin ture suni garuu hin lakkaa'amne. Anis baay'een gadde maal jedhee ni jara barattoota dura dhaabbadha obboleessi kan koo maal naan jedha. Ani immoo sadarkaa tokkoffaarra jira barumsa kootiin garuu sababii osoo qarshii hin kaffalin baradheef jecha
har'a uffatas ittiin eebbifamus guyyaa gammachuu kootiin na dhowwan. Anis achi keessatti obboleessa koo duratti mul'achuu waan hin barbaanneef mana jira marfadheen soota jedheen achi bahee sokke. Garuu qabxicha kan kee dhumarraa fudhachuu dandeessa naan jedhanii waan turaniif anis soota jedheen achi baheen baqadhe. Obboleessi koos guyyaa san guutuu na barbaadaa na jooraa oolee galgala wal agarre. Akkas ta'uu qabu naan jedhee achitti argamutu sirra tures naan jedhe. Anis guyyaa san dabarsees qabxii koos fudhadheen guyyaa tokko faarfannaa ani jalqabumaa yoo na faarfadha waan ta'eef gaafa tokko gaafa faarfannaa kanaan ani faarfadhu namoonni hedduun faarfannicha kana dhaggeeffatanii bo'anii baay'ee keessi isaanii itti boqote. Maaliifini ayyaanicha kana hin guddisne ayyaanicha kanas guddisuu qabdaa naan jedhan. Anis ayyaanii keessan guddisuun fedhii kan koo waan tureef ishoo nan guddisa maarree hin jedheeni. Anis garuu yaa ta'u malee akkamitti jiraachuun waan kophaa jiraachuun waan ulfaatuuf wanti si gargaaru wanta itti hojjettee itti gargaaramtu yoo hin jiraanne garuu ni ulfaata. Nyaata malee namni tokko hojjetu malee uffata malee jiraachuu waan hin danda'amneef guyyaa tokko kootu nutis nama barbaanna. Waldaa kanas akka wardiyaa ta'eeti waldaa kana nuuf eegi qarshiisiif kaffallaa naan jedhan. Qarshichi yeroo sannaa kaffalamus qarshii 77 ture. Booddee seksanii 99 irraa naaf gaani. Garuu ani achi keessatti gaafan faarfadhu oo jalqaba gaafan wardiyaa ta'ee jiru gibbii sanis eegaa namoonni faarfadhan ture. Garuu booddee karaa kiboordii rukutuuttis ni dhufe. Hedduu nama dhiba. Anis achi keessaa garuu gaafan taa'ee jiru waaqayyo irrattis kunkumee aan turuu yoo maleen garuu guyyaa tokko kun darbuuf akka jiru ni beeka. Waa'ee kootiif isuma irratti dhiiseen anis gad of deebiseen jiraachaa ture. Guyyaa tokko kuni darbee guyyaan birootis akka dhufu abdii guddaa nan qaban ture. Namni waaqayyo nama natu badeen badu. Namni isa waammatu. Ulfina isaaf maqaa isaaf jedheeti waaqayyoon si gargaara. Anis qabxicha qabsaniin barsiisan ture. Anis hedduun waaqayyoon nan galateeffadha. Seenaa koo na jijjiire. Waaqayyoon kun har'aan nagee. Anis waaqayyo isa olmaanaaf oolee kana himeen fitu kansaa dhalootatti naamaa hanga lubbuun jiruttis gaarummaa isaanii maa jedhee kan inni faarfadhee fi waa malee miti. Diinni dhiibee gara mana abbaa kootti na fide. Salphinas jennaan didee ulfinni na argate jedhee kan isa faarfadhuufi. Waaqayyo namni waaqayyo nama natu yoomiyyuu hin badu. Kanaaf anis waaqayyoon keessa kootti waaqayyoon hedduun nan galateeffadha. Keessi koos hedduu isatti na boqote waan jiruuf waaqayyoon waaqni dhugaa karaanis jireenyis isa qofa waan ta'eef anis yeroo baay'ee waamicha obbolummaa kan hin dabarsu. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya egaa sagantaan guyyaarraaf qabannee jirru kana fakkaataa seenaa obboleessa keenya faarfataa Ifadeessaa qabaa uummattiin isiniif qabadhe isiniif dhufe haqa ammaatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa jecha. Egaa nama kana waaqayyo si haa eebbisu eebbifame jennaan faarfannaa isaatiin baay'een keenya itti eebbifamnee jireenyi keenya itti haara'amee jira. Karaa faarfannaa kanatti lubbuun baay'een illee akka waaqayyoon argatti nama mana. Egaa ammas mirga abbaa kan jiru guyyaa 4 dura natti fakkaatu guyyaa 4 bahee jira. YouTube isaarraa argachuu dandeessu namoonni baay'een illee akka argitan abdii guddaan qaba. Egaa guyyaa biroo immoo seenaa nama birootiin akka walitti deemnutti maatii waaqayyo eebbifamaa isiniin jecha. Egaa waaqayyoon baraaf jireenya keessan haa eebbisu galatoomaa ulfaataa isiniin jecha guyyaa biroo immoo sagantaa birootiin akka walitti deemnutti turtii gaarii.